Intalti kun intala Jaafariin summii nyaachifte jedhamtee shakkamartudha. Ijoollee Oromoo boodaaf intala kana baraalaa. Nyaata isaa irratti sihiriin gosa 8 ol hojjetamee isa kan nyaachifame. Mana hakimaa garaa garaa biyyoota Faarisii fi Jarman hospitaalota gurguddoo 8 ol irra naanna'uun dawwaa dhabeem. Jaafar Komeediin akka jedhetti haadha tokkoon qabam haati kan kootis waggaa 21 ol nan agarree. Isii biratti yoo du'es galeen du'aa isiin du'aa inaaf haa kadhachiiftu malee haakimaan yaalee dadhabeeraam. An waggoota dheeraaf uummata Oromoof sagalee ta'aa ture rakkataa Oromoo hedduun gargaaree. Dhukkubsataa Oromoos gargaareen jira. Oromoo qofa osoo hin taane Itoophiyaa ammaadhumaanuu uummata hedduun gargaaraa ture jechuun dubbate. Jaafar Komeediin yeroo ammaa kanatti gargaarsa hatattamaa isinirraa barbaadam. Akkam jirtanii ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtanuu hundumti keessaniyyuu gagaa wanti jijjiirame hin jiru na dhukkubuun niifne gaafa 26 ammas qaxaroon qaba. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo guutuun keessan addunyaa kanarratti argamtanu akkasiin gargaarsa keessan barbaachisa akkasiin gargaartanuu fedha. As keessattis akkamamee soma tokko faayidaa irraa argataan jiru. Biyya kana keessatti qophaa dhukkubsachuun haadha tokko obboleettii tokko fira tokko malee as keessatti dhukkubsachuun baay'ee ulfaataadha. Amma ergin hojii dhaabee baay'ee bubbulee jira. Kanaafiyyuu Oromoo koo akkasina cinaa dhaabbattanii gara biyyaa nagalchitanuu fedha. Biyya galuun fedha galee haadha kootti galee akkasiin du'aa inaa gochisiiftu fedha yoo dandeessanii na gargaara. Jaafar Komeedii gargaarsi sun dirqama Oromoo maraati. Bara dukkanaa sana Oromoof sagalee kan ta'aa ture. Beelaa Oromoo kan nyaachisee dheebotaa Oromoo kan obaasee dhukkubsataa Oromoo kan wallaane. Waggoota 10 ol biyya Faarisiif Jarman Awurooppaa keessa yeroo jiraatetti jireenya isaa caalaa hawaasa Oromootiif yeroo hunda dabarse. Dargaggeessi kun haala inni amma irra jiru haala hammaataadha. Summiin nyaata keessatti godhame summii sanarratti immoo sihiriin godhame. Laaboraatoorii fi qorannoo fayyaa isaa hedduun yoo godhamus dhukkuba isaa arguun hin danda'amne. Akka jedhutti dhukkubichi yeroo na jalqabee onnee kiyyaa fi kalee kiyya na waraanaa jechuun dubbate. Sihiriin akka gurbaa kana ajjeesuuf irratti godhame akka hin milkooyneef dawoota bashaa garaa garaa isa barbaachisa. Dargaggeessi duraan yeroo deemu lafa dhiitaa deemu ji'oota muraasa keessatti qallatee hubate. Jaafar Komeedii duraan qaama isaa ispoortiin ijaare laalaa dhukkuba sihirii fi summii warra Habashaatiin cobee dhume. Gurbaan akkuma soogiddaatti gaddeemaa jira. Silaa Oromoon tokko akkasitti miidhame Jaafar Komeediin akkas jedhee ijaan hin laalu. Waan qabuun gargaaraam sagaleellees ta'am. Jaafar Komeediin dhukkubeen naanaan miidiyaa irraa badee jedhee yoo as deebi'u Oromoon duraan gaafa inni fayyaa qabuun harka dhaafii turan jala fiigaa turan amma eessa jirtaa maal taatee jechuun itti salphate. Jaafar Komeedii gargaaruun dirqama Oromummaa fi namummaa yoo ta'u sana cinaattis harka inni uummata Oromoo irraa qabu deebisuudha jedhame. Waggoota 8 dura uummata Oromootiif sagalee ta'aa kan ture Jaafar Komeediin bara kana ammoo ofiifuu dhukkubsatee sagalee keessanii fi gargaarsa keessanittan haajomaa jedhaa ture. Intalti Jaafar Komeedii summii nyaachiftee jedhamtee shakkamtus ijoolleen Oromoo biyya Awurooppaa jirtan warroota kanarratti akka tarkaanfii nuuf fudhattan barbaanna. Jaafar bel ሲስተራችን ውድ ኢትዮጵያኖች ከፈረንሳይ ተነስቼ Viidiyoon kun kan waraabame dhuma bara 2025ti. Jaafar Komeediis ergi dhukkuba kanaan qabame ji'oota muraasa yoo ta'u ergi hariiroo ijoollee Habashaatii waliin walitti dhufeenya jammareetti jedhame. Jaafar Komeediin keessi isaa qulqulluu yoo ta'u akkuma isaa wantoota ji'oota Jaafar Komeedii keessi isaa qulqulluu yoo ta'u
wantoota torbanii fi kaleessa hojjetameyyuu irra deebi'ee qiimiin qabatu. Garuu diinonni Jaafar wantoota waggaa 8 dura walitti daddarbinaa jechaa fi gosa jidduu jiru qabachuudhaan miidhaa kanarra gaggeessan. Miidhaa gara jabeenyaa fi hammeenyaa summii nyaachisanii summii sanarratti sihrii godhanii akka summiin sun keessaan baane kalee fi onnee isaa taa'ee waraanu gochuun dargaggeessa fiigee hin quufne kana qaama isaa ispoortiin jaaree haala gaarii irra ture. Ji'oota muraasa keessatti akka soogiddaa baskanii. Dargaggeessi kun yeroo ammaa kanatti gargaarsa ilmaan Oromoo fi Itiyoophiyaanota maraa kan barbaadu yoo ta'u, carraan inni qabu yoo galee du'ellee harmee isaa ijaan laaluu qofaa jedhame. Namoonni tokko dawaa yaala kan Habashaatiin ni wayyaa jechuun kan yaadaa turan yoo ta'u, manni hakimaa dhukkuba sihrii arguudhaaf laaboraatooriin isaanii dandeettii hin qabus jedhameera. Akkam jirtanii ilmaan Oromoo hundi keessan. Ana Jaafar Koomedii yookiin Jaalmarroo lammaffaadha. Har'a gorsa tokko isinii kennuufan dhufee dargaggoon, shamarran, dhiirri hundi keessan jechuudha. Gorsa kana qalbeeffadhaa, dhaggeeffadhaa. Waa'ee hiriyaarraan dubbadhaan. Waa'ee namni nama miidhu, namni namaaf qorichaa, namni namaaf marzii. Bineensa tokko ni ajjeefta yookiin irraa baqatta yookiin immoo nama siif xalaataa fagoo biyya fagoo jiru xalaata keessana ni beeyta karaan irra bahurran baatu. Xalaata cimaa marzii cimaa kan si wajjin hin jiraatu. Xalaanni kenni cimaan nama si wajjin hin jiraatu. Hiriyaa ጓደኛ ekelee maal kanatti jettu sanatu si nyaata. Dhaggeeffadhu kana. Anumaa walitti qabee mistirii keenya, kaayyuu keenya, nama jaallannu tokko, hiriyaa keenya, obboleessa kooti, obboleetti kooti jechuudha. Yeroo baay'ee waan keessoo keenya jiru harii isaa baafnee itti manna. Suni kaanuuf nu fayyada jenneeti. Namni nuuf gaddus jira. Dhukkuba keessan. Dhukkuba kiyya jechuudha amma. Na dhukkubaa jedhee nama sanatti madda wayii dhukkubaa. Inni kaan siif gadda, inni kaan siif hin gaddu. Dhiira jechuun immoo nama dhukkuba isaa of keessatti qabatee taa'udha. Dhiira jechuun immoo mistirii isaa. Nama jechuun nama mistirii isaa qabatee taa'udha. Wanta itti himattu harii isaa. Ilmi namaa waan haa godhaa jettee itti himatiin. Mistirii kee guutuu nama sanatti hin himatiin. Wallaahi kan borsi ajjeesu isa. Kan borsi nyaachisu isa.